Double bottom chart pattern jechuun piraayisiin duraan down trend irra ture yookaan immoo bearish structure qabachaa deemaa ture gara gadiitti equal low agarsiisee laayiniin duraan akka resistansiitti gargaaraa ture gara olitti erga break ta'ee booda piraayisiin kana booda gara buulishitti jijjiiramuusaa chart pattern nutti himuun double bottom chart pattern jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin kana naannoo kanatti low kana biree godhuun bearish structure nutti agarsiisaa ture. San booda asitti tufteeti equal low lama nutti agarsiisee erga equal low nutti agarsiisuutiin bakka kanatti double bottomii chartii nutti agarsiiseetii booda zooniin duraan akka resistansiitti gargaaraa turte tun gaafa kaandil bodiitiin gara olitti break taatu bakka san irratti buy position seennee stop lossii walakkaa swing low ulee sanii kaa'uudhaan take profit immoo 122 yookaan immoo 123 fudhannee piraayisiin asirraati gara olitti akka inni nu deemu chart pattern nutti agarsiisuutiin double bottom chart pattern jennee kan lafa kaa'uu dandeenyudha jechuudha. Fakkeenya yoo ilaalu taateef asitti piraayisiin bifa kanaatiin gara gadiitti down trend irra osoo turuu naannoo kanatti maal nu agarsiise equal lows ka jennu equal lows nutti agarsiise bakka itti equal low agarsiifne kanatti maaltu jira double bottomtu jira jechuudha. Double bottomtu jira san booda dhufeeti zooniin duraan si'a garaagaraa sadii tuquudhaan naannoo kanatti resistaansii turte zooniin duraan bakka kanatti resistaansii taatee turte kun gara olitti break ta'uun gara saappoortiitti waan deebi'eef bakka kanatti baay'ee seennee baay'ee posiina seennee piraayisiin kana booda haala kanaan gara olitti akka deemu anticipation ijoo fudhachuu kan nuti dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraatti yoo ilaalu taateef asitti piraayisiin bifa kanaatiin swing low kana break godhuun gara gadi deemaa ture. Ergasiiti immoo naannoo kanatti swing low ulee garaagaraa lama nutti agarsiise. San booda zooniin duraan irra deddeebiin asirraati gara gadiitti reject ta'uudhaan akka resistance zooniitti nu gargaaraa turte kaandil bodii kanaatiin gara olitti break waan taateef bakka kanarratti baay'ee position seennee asirratti baay'ee position seennee san booda piraayisiin kana booda gara olitti haala kanaatiin gara olitti akka deemu anticipation akkasii fudhannee stop loss keenya aggressively seenuu barbaannaan kaandilii breakout godhee kana jala stop loss kaa'uu ni dandeenya. Ta'uu baannaan immoo recent swing structure jiru yookaan immoo swing low bakka tana jirtu kana jala stop loss keenya kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Garuu risk to reward ratio keenya bareedaa godhuuf jecha kaandilii breakout garsiise kana jala akka stop lossitti yoo kakeenyu taate irra daran filatamaa ta'a. Take profit level keenya fudhachuuf immoo TP1 keenya nearest swing structure naannoo kana jiru target godhuu dandeenya. Barbaachisaa taanaan immoo swing structure fuuldura jiru kabiraa kanallee akka take profit 2tti target goonee piraayisiin bifa kanaatiin gara olitti akka deemu anticipate godhuu kan nuti dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraatti yoo ilaalu taateef asitti piraayisiin erga swing structureota naannoo kana jiru kana gara gadii break godhuudhaan asitti illee break godhuun down trend irra erga tureetii booda naannoo kanatti equal low ulee lama nuu kennee erga bakka kanatti equal low lama nuu kenneetii booda zooniin duraan bakka kanatti resistance zoonii turte gara olitti kaandilii kanaatiin gara olitti waan break taateef jecha bakka kanarratti baay'ee position seennee baay'ee seenuudhaan piraayisiin kana booda gara olitti akka ol deemu anticipate godhuu kan nuti dandeenyu ta'a jechuudha.